Namoonni akkuma koo yeroo deemtanis ta'u yeroo raftanis ta'u sammuun keessan isin kasasee gaaffii isinitti kakaasu akkasuma immoo jechuudha. Wanta tokko keessaa ba'uudhaaf yookaan immoo jechuudha murteessuudhaaf osoo yaalii gootanii dadhabdanii akkasuma immoo deebitanii immoo of sirreessuudhaaf yaalii kan gootan namoonni akkasii akka jirtan abdiin qaba. Guyyaa har'aa viidiyoo kana hanga dhumaatti yoo ilaaltani jireenya amma keessa jiraattuu fi haala atitti deemaa jirtu kana hin sirreeffattas hin jijjiiramtas. Kallattii kamiiniyyuu jechuudha. Viidiyoo kana laayik godhaa. Yoo dhugumatti gaarummaa sitti dhagahame nama akka keef gaarii yaadduuf namni hundumtuu gaarii akka ta'uuf laayikii godhi nama birallee akka ga'u jechuudha. Nagaatu dursa nagaa isin gaafadhaa nagaa waaqayyo isiniif baay'atu hordoftoota yeroo mul'ata akkam jirtu nagaa keessan miti an nagaa gooti waaqayyoof galanni haa ta'u. Viidiyoo amma gara jalqabaatti argitan kana jechuudha maalidha jedhamee akka gaaffii isinitti hin taane garuu inni guddaan jechuudha mucaan tokko gaafa dhalattee ji'oota 5 booda jechuudha nyaata isheef ta'u yoo afaan kaa'an malee nyaata nama umurii 10 yookaan hanga 15 yoo afaan kaa'anii mucaa sana hin miidha jechuudha. Nyaanni daa'imaaf ta'uu fi nyaanni nama guddaaf ta'u garaagaraa jechuudha. Kanaafis har'a yeroo ammaa kana yuutuubiinis haalota garaagaraa amaloota garaagaraa akshinii irratti dhuumtee viidiyoo noormaala yoo irratti hojjette malee isuma kan jedhumuuf beekuma viidiyoo kana waraabe jechuudha. Inni guddaan garuu gaaffii yookaan immoo yaadan ani qabu jechuudha na waliin tura. Innis maali yoo jettani yeroo ammaa kana jechuudha haalli namoonni baay'een keessa jiru haalli siistemaa fi haalli amala namoota wal fakkaataadha. Maaliif jennaan barichi bara miidiyaati wanta ta'eef jechuudha. Guyyaa kamisaa kaasee hanga guyyaa sanbata kaleessaatti jechuudha TV Waldaa Araaraa hordofaan ture. Sagantaa dargaggootaa jira. Baay'een keessan akka amantaa kiristaanaatti beekuu dandeessu. Garuu yaaniin ani dubbachuu barbaadu amantaa kamiyyuun ilaallata. Innis maali yoo jettani bara dargaggummaa kana keessatti dargaggeessi tokko kan dargaggeettiin tokko maal akka gochuu qabdu, maaliin akka deemuu qabduu fi maal akka dhiisuu qabdudha barnootichi. Ani dhugaa dubbachuuf eessan akkan jiru yeroo hundumaa sammuun kun na kasasa. Jireenya jiraadhu kana keessatti mee dura jechuudha waggaa 2 yookaan 3 4 dura laayiviin ati jiraachaa turtee fi laayiviin ati irra jiraattu wal fakkaata. Mee jireenya kee buusii baasii ilaali. Baay'een isaanii dura baay'ee qaxalee kan turan karaa amantaa isaanii kadhachuudhaafis faarfachuudhaafis gara amantii kamitti yoo haa ta'u baay'ee qaxalee turaniiru baay'een isaanii jechuudha. Amma yeroo ammaa kana keessa immoo baay'een isaanii haalan taaneen kennaa isaanii yaada isaanii dandeettii isaanii lafa kaa'anii yaadni isaanii qabamaa fi yeroon isaanii biizii kan ta'e dhaloota hedduu guutame. Isaan keessa ani ishee tokko. Waan sin ajaa'ibu dargaggoota biyya keessa jiran sagantaa kanarratti kan argaman waan isaan dubbatanitu baay'ee tokko na ajaa'ibe. Anis immoo eessan jiraa ani eenyu kan jedhuun of gaafachuu jalqabe jechuudha. Yeroo baay'ee obboloota koo jaallatamu yeroon nuti har'a qabnu kuni yeroon keenya warqiidha. Ani har'aa kaasee nama haaraa ta'uun qaba yoo jette jireenya keetti karoora baafadhu, amantii keetti karoora baafadhu. Har'a baay'een namoota ana qabatee jechuudha. Baay'ee namoota miidiyaa hojjetudha. Miidiyaan kun hagam akka biizii nama godhu baay'een keessan beektu. Baay'een keenya sababa miidiyaa hojjechuuf jecha amantaa keenya lafa keenya jira. Baay'een keenya wanta dura sagantaa karaa nuuf kenname haala nuuf kennameen jireenya amantaa keenya irratti jajjabaannu jechuudha. Yeroo ammaa biyyoota addunyaa kanarra teenye karaa miidiyaa garaagaraa jechuudha amantaa keenya hin gaggeeffamna miti. Baay'een keenya immoo isumarrayyuu tarkaanfannee darbineerra. Eessuma akka jiruyyuu daganneerra akkamitti akka kadhannuyyuu wallaalleerra. Kana mee gadi taa'eeti guyyaama tokko jechaadha. Mee guyyaama tokko halkanuma tokko jechuudha.
ani dura akkasan ture har'a maafan akkas ta'e je'imee of gaafadhu. Sammuun keenya yeroo hundumaa osoo jabaanne, osoo kadhanne, osoo waan hundumaa bakka cimtuu taane nutti tola. Sammuun keenya akkas jedhee nutti asaasa. Garuu nuti wanta sana hojiirra gochaan oolu. Sammuun keenya isa nu kasasu kan gaafammoo jireenya keenya kana nuti inni kun badaadha. Inni kun hin ta'a. Inni kun gara waaqaatti na buta. Inni kun immoo gara waaqayyoo irra na fageessa jennee otoo taa'ee itti yaadne sammuun dura nu kasasaa ture ofuma isaa deebii nuu deebisa jechuudha. Ofuma isaa deebii nuu deebisa jechuudha. Tokkoffaa barnoota guyyaa sadaffaa kanaa ani argadhe hiriyaa waliin ooltuu fi bakki ati itti ooltu murteessaadha kan jedhudha. Hiriyaa ati qabdu yookaan hiriyaa ati waliin guyyaa har'aa oolaa keessa ooltee keessa bultuuf maal ati akka yaaddu maal akka ati gochtu hundi murteessaadha jedha. Maaliif jennaan har'a jechuudha karaa amantii garaagaraas qabaadhu, hiriyaa garaagaraas qabaadhu. Hiriyaan kee yoo hin qaamte ta'es atis qaamaa taataa jedhe raajiin. Hiriyaan kee yoo yeroo hundumaa wanta hafuurri akka jabaatu qajeelummaa yookaan immoo hojjedhee jijjiiramee nama dafqoo ta'e atis akkasuma taataa'edha. Maaliif jennaan yeroo baay'ee ijoolleen dhugaa ba'anii osoo hin beekin mana suusii keessan galee osoo hin beekin hojii dhiisee osoo hin beekin barumsa dhiiseen suusii kana waggaa hedduu akkasittiin keessa ture jedhaniitu har'a gaabbanii boo'aniitu saba duratti ba'anii dubbatu. Akkamittiin yeroo baay'ee wanti hamaan jechuudha wanti baalageen osoo hin beekin jireenya kee uunfataa adeema jechuudha. Ani mataamti kooyyuu jechaadha. Jireenya koo takkan pilaanii baafadhu na taasise barumsi guyyaa sadanii kana. Har'a nuti hojii mana madaamii hojjetaa jirra. Miidiyaa mataa keenyaa hojjetaa jirra. Walii keenyaaf immoo deemnee viidiyoo ilaalaa jirra. Garuu isa karaa amantaa keenyaas lafa keenye, isa karaa hojii madaamis isa dura akka sirriitti hojjennus lafa keenye, isa dura mana sirriitti qulqulleessuun hunda lafa keenye, isa dur uffata sirriitti tokkoofnu hundumaa lafa keenyeeti. Callisneetuma miidiyaa gubbarra fiigaa oolla yoo ta'e isa nu barbaachisu ganneeti. Isa nu barbaachisne waliin fiigaa oollaa jechuudha. Akkas ta'uun qabu dubbiin. Miidiyaan kuni kan nu balleessuudhas kan nu ijaaruudhas. Garuu akkaataa fayyadama kee kan sirreeffatu sidha. Kanaaf yaa obboloota ko baay'een keenya hin hojjenna miidiyaa kana. Garuu saayitii itti karoorfachuun karaa amantaa keenyaatti yeroo kam kadhannaa, yeroo kam saba waldaa keenyaa dubbisna, yeroo kam immoo onlaayinii gallee sagantaa viidiyoo hojjetuu barbaadanna, yeroo kam immoo hiriyoota keenya gargaarra han jedhamu yoo pilaanii itti baafanne malee waan hunduma isaa lafa naanneeti. Har'a miidiyaama bichaamarra fiigna yoo ta'e kuni jireenya gara du'aatti deemuudha jechuudha. Kanaaf iyyuu har'a sa'aatii 24 keessa sa'aatii amma kanaa ka'e sa'aatii amma kanaatti viidiyoo hojjetuun qaba. Sa'aatii amma kanaatti immoo misaa madaamii mana madaamii qulqulleessuu qaba. Sa'aatii amma kanaatti yoo ijoollee mana barumsaatti dhufan immoo amma kanaatti mana ijoollee deemee liivii namootaa ilaaluun qaba. Mee pilaanii itti baafadhaa jireenya keessanitti dhugaa waaqayyoo mee pilaanii itti baafadhaa. Isatuyyuu isinitti tola. Keessumaa gaafa waaqa keessan kadhattanii itti jabaattanii keessi keessan nagaa qaba, boqonnaa qaba. Meemmoo nama amantaa keessanii haa ta'u abbaa barbaade chaanaala karaa barbaadanii hordofaa nama kanarraa barachuu hin danda'a, nama kanarraa hubachuu hin danda'attanii mee hordofaa. Har'a ijaa waa baay'ee irra barattu. Guyyaarraa gara guyyaatti mee namoota nama barsiisuu danda'anii akkasuma namoota amantii keessanitti isin jabeessuu danda'anii mee hordofaa oola. Keessi keessan haaraa adeema.
Meemmoo wantoota garaagaraa wantoota fiilmii garaagaraa yookaan diraamaa garaagaraa immoo ilaalaa oolaa bulaa. Hirriba bal'aallee rafteen bultu. Bororoo ganama kaatu akka nama reebamaa bulee sammuun kee qaamni kee hundi daakamaadha. Keessi kee boqonnaa hin qabu. Garuu hin nyaattaa boqonnaa hin qabdu. Hin dhugdaa garuu boqonnaa hin qabdu. Kuni maarraa kan ka'e jireenya foonii isa dadhabaatu lubbuu keenya cinqa jechuudha. Kanaaf ani kana maaliif an dubbadha beektu? Guyyaa Waaqayyootti yaaduu fi guyyaa Waaqayyoo irraa fagaadhu garaagarummaan ani qabu ofirratti an beekachuudha. Barumsi dargaggootaa inni guyyaa 3 kana darbe ani gaduma taa'eetuma dhaggeeffadhe jechuudha. Gaduma taa'ee gaduma of qabe jechuudha. Garuu dhugaa dubbachuuf eessa kan jiruun of bareechuudha. Kanaaf viidiyoo har'a fakkeenyaaf miidiyaa namoota yoo hordofaa oolte boorummoo waan amantaa kee hordofi. Malee torbee tokko guutuu kan ji'a tokko guutuu otoo guyyaa tokko waa'ee amantaa kee ilaaliin hin dhaggeeffatin callistee miidiyaa marra fiigaa oolte bulta taanaan ati duuteetta. Kanaaf yoo ati Waaqatti iyyaate gaariif hamaas ta'u hunduma isaatti jabaatte jireenya namatti hojjetaa deemtu kuniyyuu sii milkaa'aa deema. Raadiin maal jedhani beektu? Waan barbaadani hojjedhaadha. Otoo barattanii mataa tokko soo baraadhe. Otoo hojjettanii immoo qotuu baraa. Otoo qottanii immoo buna dhaabuu baraadhaan. Osoo kana gootanii kana gochuu yoo shaakaltanii Waaqayyo isa keessaa tokko jireenya ati jiraattutti si hambisaayedha. Kanaaf anarra miidiyaa hojjechuu gooti nan gammade. Dur yaaduman hojjedha malee har'a garuu hojjechuu gooti nan gammade. Maaliif jennaan jireenya dabalataa akka ta'e galii addaa akka ta'e akkasuma immoo boorullee wanta baay'ee kanas hojjedhu achi keessa kan sii ta'e filattee deemta, kan sii ta'e itti jabaatta malee otuma miidiyaa kana hojjettuuti waan hundaa lafa keessa miti. Otuma hojii madaamii hojjettuus immoo yeroon qabattee achi gatta miti. Karaa hundumaa danda'a mee yaalaa jireenya keessan pilaanii itti baasamee sa'aatii 24 keessa isa kaman dhiisa isa kaman hojjedha. Namoonni baay'een otoo yeroo qabanii waan baay'ee of dabarsu. Namoonni baay'een immoo taa'anii isa namni waa baay'ee hojjetu taa'anii ajaa'ibsiifatu. Akkamitti yeroon akkas ta'a? Akkamitti yeroon kuni akkasittiin wal ga'a? Yeroo isa maqaa gochaan yeroo sun taanaan yeroo nuti har'a qabdu yeroo kan akkamattiin namni kuni kana hojjetuu danda'a yeroo akkasitti ta'ee je'ee namni baay'een ajaa'ibsiifata. Sinigal isa kana miti jireenya. Ofuma keessa mee pilaanii itti baafadhaatu ani eenyuuf jedhame dhugaa Waaqa nama biraa taatanii of argitu. Kanaaf hundumti keessaniyyuu jireenya keessanii irratti pilaanii baafadhaa karaa hafuura keessanii karaa foon keessanii akkas jechuun jireenya amantaa keessanii fi jireenya laafii biyya lafaa kanaa jechuudha. Haala jiruuf jireenya keessanii isa kanatti mee pilaanii baafadhaa. Hiriyyaa wajjin ooltanis adda baafadhaa. Waan gochaa ooltanis adda baafadhaa. Hundi si dubbisee hiriyyaa taa'utu hin taane haalli ati ittiin namoota waliin jiraattu wal qixa ta'uu qaba. Fakkeenyaaf dur ani otoo gara liivii kanaa yookaan gara chaanala kanaa hin dhufin namoota hedduu wajjin imootiin haasa'aa ture. Shamarrootumaaf shamarroonni gara sa'aatii 4-5 haasa'uun jira. Isa kana amma garuu barreeffama toora tokko yeroo ittiin deebisuu dhabee jira sammaa kana. Maaliif jennaan wanta si baasuuf wanta si nyaatu adda baafadhu. Yeroo jirtu kanatti jabaadhu. Isa kana immoo bu'aasa har'a yoo facaaste yeroo biraa argatta jechuudha. Kanaaf haa jabaannu, walaa jabeessinu. Gorsa koo kana hin tuffatina. Ani isin caalee otoo hin taane dogoggora koorraa baradheen yaada kana isiniif qooduu jaalladhe. Kanaaf viidiyoo kana laayik gochuun dagatina. Galatooma.